Dhagaye diaspora Amerikaa, Awustiraaliyaa, Kaanadaa, Yuroop kan kee akkana ta'e ministeerri kee guutuun harka jiraa Facebook messenger kee kan sinjala ajjanan eenyu akka ta'e siyaa himu irra caalan dhagaye diaspora Amerikaa, Awustiraaliyaa, Kaanadaa, Yuroop irra caalan kan qullaa dhaabatan galgala messenger kee keessatti jira yoonaa himi jette maqaa yoo dhayyette takka siidhaa. አንቺ እሺ ነራማል በርባዴ እንዴ በራት ነራማል በርባዴ ትከን ሙሉ ለሙሉ እኮ ስልኬን ጠልፈኳል ማለት ነው። እሺ ነራማል በርባዳት አትየኙ ዳኖ ሲምቤኮ ካኩም ኦሮሞቱ ኦሮሞ ዋጀቹን በርባቺሱ አከሶ መቃክያን አማንቲ ሙስሊማትን ኢሌ ዋጀቹን በርባቺሱ ዱርሰ ወነን ዳምሳ ከዳምሰት ዳማዱ ጀቹ ረዳገ ፈዳ አናፍ ቦኒየን ፐርሰናሊ ወልቀም አማንቲ ረት ወሊን ቀም Gaafin baay'een ka keessannaa dhiyaatan nama bilbila amma keessanna bu'aa jira. Bu'aas nitti hima. Reeffa amma TikTok irraa kana baase bilbila namaati. Qaxaroo barreessee yeroo boodarratti yeroo qaxaroo liqamne dhiisne. Sini galee. Kanaaf tokkoffaa maqaa kiyyaan ijoollee baaleetiin yookaan warra baaleetiin waa jechuun hin barbaachisu. Maqaa kiyyaan yookaan maqaa booniyyeetiin warra tuulamaa ijoollee shawaatiin waa jechuun hin barbaachisu. Aga maqaa kan kee imatti Agama kan keematti warra baalee jedheetu masiyamna. Ila warra baalee jettanii nawaamuu dandeettan. Gurbaa baalee jettanii nawaamuu dandeettan. Akkasuma maqaa kiyyaa namas ijoollee tuulamaa yookaan ijoollee shawaatiin waa jechuun hin danda'amu. Sababni isaa ani booniyyeen ijoollee tuulamaa waan taateef isii maqaa sanii ni miti qaqqabean. Ani booniyyee parsanaal wal qabne dhuunfaadhaan wal qabne jechuudha. Isa kana ammoo isii waan amma asirratti nagaafatu kana ibsaa hunda beeki. Keessan miseenjara tokko fayyadamnaa siin jedhee jira. Waliin haasofnee jirraa jechuudha. Ammoo wanni guddaan ani asirratti isinitti himuu barbaadu yoo jiraatu. Booniyyeen amantii musliimaa waan isiin keessa seenteef amantii musliimaa irratti dhiibbaa isirratti gochuuf miti. Alhamdulillah ani musliima. Isiinis musliimaa jechuudha. Kanaafuu as qofaa miti miseenjara keessatti namoonni jiran qeesiin sheekiin shakshaakiin guutuun na harka jiranii jechuudha. Kaachi keessa booniyyee haga isiin nama wal dhabbii gaggeessite kana warri amantii biraallee dhufanii kootu garanatti ka jedhan kun maalii ka jedhan wanni kun waan baay'ee jira jechuudha. Hin beekan. Isaan kana ammoo warroota masirraa isin rakkisan kunillee misxirri isaanii guddaan achi keessa jiran. Wanni booniyyee mataan isii garaanis akka isii kana wanni isii osoo hin taane isirra guddaadha wanni isiin baattee taa'aa jirtu isin jechaa jira. Wanni isiin baattee taa'aa jirtu isirra guddaadha. Mistirri isiin baattee taa'aa jirtu isii caala guddaadha. Mistira kana ndoomi irraa qoodamee ayyoo garanatti gadi baase gaarii ta'a. Haala amma isiin deemaa jirtu kana jechuudha. Maaliif miseenjara takkittii fayyadamna? Miseenjara takkittii fayyadamna ammoo waliin teennee wal jijjiirree walitti himnee jirra yaada. Yaada san booniyyee wanni nama asirratti fiddee na gaafachiiftu hin jiru. Sitti himee jiraan. Isa san fudhattee isgoo jettee gira gombossi jettee yaadicha san fudhattee taanaan wanni si godhu tokko hin jiru jechuudha. Garuu akka amma xibaartu kanatti xibaarii kanaan achi bahuu mitii eessayyuu akka hin genne sitti maal. Asirratti namni nagari. Dhugaa sitti. Kanaaf waan isirraa barbaadu ibsaa. Isitti himee jira 100%. Isitti himee jira. Ammoo isa kana isiin torbaan takka keessatti waa lama narraa eegdan. Torbaan kana keessatti torbaan keessatti waa lama narraa eegdan. Wanni lamaan isin eegdan takki booniyyeen dhuftee dhugaa kiyya akka nama isinitti himaa jiru kanatti bakka kiyya buutee isinitti haasofti. Inni nama akkanaati. Isan tuqinaa nama jabaadha yookaan nama laafaadha. Jettee waa'ee kiyya isi taasaa kana booda bakka kiyya bu'e. Gaaf tokko sana. Isa lammataa ammoo qabeenya na harka jiru ani fidaa jechuus ni. Wanni biraan jiru qabeenya na harka jiru ani fidaa jechuu keessan waan wayinaa sofne keessaa. Yoo xiqqaate isiin ka isiitti fi miti ka isii yaachisaa jiru. Ka namoota achi keessa jiraniitu isii yaachisaa jira biraata. Ani kiyya haa baduu rakkoon qabu bar namni mistira dhabdeeti miti mistira qabaachuu dhabdeeti miti achi keessa. Mistira namni hin qabne hin jiru hin beektan.
garuu akkasumattuu ta'ee ani namoota as keessa jiraniif wareegama kafala namoota gurguddoodhaaf wareegama kafalaa jette namoota gurguddaa as keessa jiran akkuma Oromootti haa ta'u akkuma kiristaanatti haa ta'u akkuma musliimaatti haa ta'u warroota kanaaf wareegama kafalaa wanni na bira jiru kanaatti guututti hin beeytaa achi keessatti bar walii ergaa walii naasofnaa bar miseenjara irratti walii xab godhaa walii naasofnaa bar isiin as keessa jirti isii duuba dubbachaa hin jiru jechuudha yoo isiin kana cabsitee ka deemtu taate kana isa lammata warroota keessan dhufanii mallaqaan rabbii keessa sodaadhu amma fakkeenyaaf namoonni gurguddaa hedduun isaanii keessannatti ergamanii jiran maal barbaadda takkii mallaqa barbaaddamoo yaaduma kee nutti himi yoo mallaqa illee ta'e waan barbaadde nu gaafadhu kanammoo namoonni warroota kana ergan namoota gurguddoo namoota gartee ministiroonni kunneen jirantu warroota kanallee gad erganaaf kala jechuudha kallattii kamiin bar gamaa gamana isa kana ammoo ani mallaqaan namni na doorsisu tokko yoo jiraachuun qaba an mallaqaan dhageeffadha mallaqaan mallaqa gana siigoona ani saantimiin barbaadu ani isii waan gaafachuu qabu gaafadhee jira amma waan si gaafachuu qabu si waan si gaafachuu qabu si gaafadhee jira isa sana immoo akka hin beeknee fiddee bifa haarawaan nama na gaafachiisuun no akkasuma immoo namoonni biraalleen haasaan bareef ijoolleen gastii keessatti maal jedhan warroonni feemasootaa tokko irratti cufsiisii ani maal godhaa kana haa godhee isii harkaa fuudhee mana kiyya godhadhee keessa taaree yoo taraan arge waan kan harka cufsiise keessattuu si harkatti bada. Asiin na gaafadhu waan na gaafachuu barbaadu hawaasni illee haa dhaga'u ati hawaasatti gadi baatee akkana godha akkas godha jechuu jirtaami hawaasni illee haa dhaga'u kan waan na gaafattisan na gaafadhu asirraa. ati waan inni si gaafate keessa sitti hime nutti himtu booni jeetu. Ibsaa inni waan jedhu bara ibsaa inni jecha keessa darbee waan jedhu yoo natti garagarii qiblaan kara kiyyallee yoo si jedhee natti qiblaa kara kiyyatti garagaruu qabda jedha bara jecha keessa darbee jechuudha. Asumatti naa gaafatu. Qoy nama daandii kana hunda deeme nama aarsaa kana hunda kaffalee gaafan keessan deemee taasa'u waan gaarii natti taasisaa isinitti fakkaataas yaaddan immoo dogongora lamaffaa keessaa akkin seenuu barbaadu. Okay bro yemee amma akkam hagoonu maal akkam ta'uu qabdiidha amma murtee nutti himee nuti dhagoo fayyina afaan keetirra odoo kashiin taan. Ani tokkoffaa asirratti murtii waan kanaa ani waan waliinaa soonii keessatti yaada pirivaatitti jiraachuu piraayiveetii jiraachuu danda'a. Ani dirree baatee attee fidde malee wayi piraayiveetii. Ani isi taasawataa dhabar kana booda laal. Harkatti na deeffate wanni na qabeef laal ambar jaarsummaa maaliin fidin jedheen ture barisiinan. Mee ibsaa soonurraa buutee ibsaa soonurraa buutee anaa isiin walitti taasifamne baay'ee gaariidha. Maaliif jedhe beektaan yaada kana ka amma anaa isiin haasa'utti jiru kana. Anaa isiin haasa'utti jiru kana gilsi isii gaafadhaan taa'e. Maaliif isii gaafadhaa an qaamni sadaffaan takka iyyuu akka nu jidduu seenuu barbaadu. Qaamni sadaffaan takka. Ani kan isiillee gaafachaa jiru ammallee jaarsummaan takka hin barbaadu. Gara keessatiin wajjin haasaa jira. Gara keessatiin waan san ati hin gootu taanaan ammoo hin goota ammoo. Hin goota hin beeku. Torbaan takka yoo ati torbaan takka keessatti waan kana fuuna jedha. Isii qofa gochuu danda'a. Isii qofti wanni godhuu dandeettu maali? Nutti mi booni je wanni ati godhu qofatti godhu jantuun nama biraatillee taatu akka ati qofatti rakkanne faaxee biraatillee akka waliin godhuu dandeessutti. Ibsaanii kara keessatti itti naqu namicha kan qophaa kan kotti naqu kara keessatti naqu. Qofatti itti naqu. Wallahi qoy ati gaafee akkamitti gaafatta inni waan qophaatti narraa fedhu ati hin beektu. Yoo akkas ta'e yoo fikiriin akkasii jiraate maal rakkoo qabaree tanuma duraanuu sanada guutuu harkaa qaba waan ta'eef wanni durrus achi keessa. Ela aannan gofalchisina wallaahi garaan kiyya keessina gubatee jechuu kan hin gubbaa kiyyaan kun. Inni waan jedhu waan ani godhisiin jedhu kana yoo gochuu baattee iccitii namoota gurguddaa namoota akkanaa of biraa qabu kan oliin sii baasaa jedha. Ishi ani iccitii isaanii akka oliin baane ana malee dogongora biraatti seenuun qabaa yaani.
inni kanarra iccitii namaatiin yookaan immoo iccitii kana dura jiruun kan na doorsisu har'a yooniin dogongora biraa hojjedhe saniinoo doorsisni isaa yookaan immoo san ol baasuu sana hawaasaaf akka hawaasni ilaalu gochuun inni waan kanarra duubatti deebi'a jettanii yaaddu. Maqaan tiraka wallahi boonii amma waan inni godhe ijoo kana yoon godhe inni sunutus rabshaan tollu godhii fi bakka eega sananni biraatu jira. Maaliin godhaaf ibsa godhiif jechuun maaliin godhaaf? Sananni biraatu illee eega jiraate sanada gurguddaa san eeguu sanii jecha wanni hin goone hin jirtu bari waan. Ani sitti hima jechuudha. Ani kana dura iyyuu iccitii namoota ani gaafa namni musliimaa hedduun na arrabsu gaafa hedduun musliima taate akkana taate dubartii taate akkana taate ani namoonni fakkeenya islaamummaatiif ta'an iccitii nama hedduutu na bira jira. Fakkeenya islaamummaa warroota ta'an jechuudha. Garuu ani immoo isaanoo akkana ana maaliif narraa dubbattan jedhee gadi ba'ee waa takka dubbadhee hin beeku jechuudha. Har'a immoo inni arras ani iccitii namoota saniif eeguudhaaf jecha aarsan ani kaffalu tokko hin jiru jechuudha. Siyaasota jidduu nagaachamu kana barnaadhamu. Kana kuno amma bakkitee qabxii isin guddaan dubbattee bakki ani isiillee hudhee itti qabuun bakkuma kana. Isiillee ka keessan dubbattellee kana. Kiyyaa miti. Kan bargama lamaaniti ibsaa ka gara takkaati miti. Brother ka gara takkaa sotee kara amantii warra silaa jajjabaa warra silaa wanni jajjabaa jechuun bakka kara darasaa kara kiristaanatiinis warra waa silaa asirratti waa'ee amantii haasaan kara wanniitinillee warra silaa waa'ee amantii as gubbaa haasaantu jira. Isii bira jechuun kanneen hunda harkaa qaba. Ila kanneen hunda harkaa qaba. Irra caala indoom amma kafanaggatee akkanatti diiyaaspooraa wannaa amma Ameerikaa, Kanadaa, Yuuroop kana keessatti jijjiira. Ibsaatillee keessaan dhabamtu haa ta'u waa walirra kan laalii ta'u malee. Kanaaf asii waan jiru maqaan hin balleessinan yoo jiraate xiyyaanaa si hayyame laxxafi waan kiyya. Sanada kiyya. Obsi ibsaa miira keessaa baay'ee. Jechi kiyya gaa akkamatti nama ustee nama. Ila namni martuu sadarkaa jiru qabaatin jechuu kiyya. No ani wallahi watirlahi bro kiyya naasi hayyame sanada kiyya guutuu laxxafi. Yoo laxxafi naafsii wallola amma. Ani bakka tanaan namni naas bokkoon fadwanii annama akkasitillee miti namuutuu na beeka waan ta'eef. Kanaafuu booniyyee namni kun yoo jaalalaaf si gaafate jaalatee hariiroo gizee garii. Ibsaan dubbata ture dubbata hin jiru bar. Dubbata hin jiru bar. Obboleessa kiyya wanni Oromoon qabdu takka ka mucattii kana bira hafe hin jiru aartistiin hin jira qeesiin hin jira sheekiin hin jira. Kun wallahi warri baalee bilis narraa hidhadhaa namichi keessa. Dhageeffadhu obboleessa kiyya sitti maal. Kanaafi ila warroonni amma keessan bar jaarsummaatti argan baran birrii na gaafataa jiranii baribsaan. Dhugaasitti maal. Anamma birriidha waan kana ani wanni yaadni an bilisa baasuuf deemaa jiru waan qulqulluu lafa jiru ka biraati. Isa kana ammoo ka fixuu dandeettu booniyyee boona. An booniyyee maa kadhadha jedhaa bar mana isii dhufee booniyyee sin kadhadhu baran. 100% sin kadhadhu. Jaalatte jibbitee harka if micciirtee dhufta. Haasaa kee keessatti waan garaa nama nyaatu illee dubbattee turte. Miseenjar moo tokkicha walitti qabnu sanii jechuudha. Waan garaa na nyaatu illee dubbattee turte. Garuu sirraa barbaadamu guutuu qabda. Isa san guutuun ammoo dhumarratti deebiin ga'aa gabbaatee ummatichaaf illee ka ibsitu si anaa miti. Ansi duba taa'ee silaala. Yoo barbaade gasti keessa taa'ee silaala kana booda ispiikariin si jechuudha. Ka waan kana bara haasa'u. Barahamaa keessa jirra. Bakka amma booniyyee waan inni jiru godhi ni goota. Sanatti rabshaa tokko hafe sin tollu biroo kiyyaanis miyyoo takkaatti okkatti mataa na nyaate waan ta'eef akka itti jalaa fuudhu natti mi dhukkee irraa haftu fedha. Ishi itti jabaadhu bakka anammas wajjin hin jiran. Haa gootu waan godhatteen waan goonuu qabnu. Sana ajitti gaa akkamsi goona ree takka riippoortii irratti goonee cufsiifna miseenjera keessa waa jirattan bar dubbuma ajaa'ibaa takkaa bar karatti hiikkatan hin qabne. Miseenjera akkamitti akkatti riippoortii gootuu Oromoon hin beektu feesbuuka dhaquun dhaqqabdu. Ishi waan tokko maxxantu sagalee tokko lama takkallattii kamiinuu jirtu haa taatu fakkeenyaaf amma bonii yaafachuu ilaalaal ragaa uummata kanaaf sagaleedhaan dhageeffadhu kaa. Maaltu si kadhate namni nu dhageessisi kan siin jedhee jira? Ni dhageenya nu baasi nama siin jedhee jira? Ila ambar isteeppi baay isteeppi jedhee har'a tiktookii kana jalatti maxxansee ture. Footoo kee ka duraan tokko maxxansee ture yoo agartee jiraatte hin beekan. Maal rakkoo qaba? Laa maxxansee ture. Si gala amma laalkaan siin jechaa jiru. Sagaleedhaan jiran gara viidiyootti tartiiban deemna beekta. Sagaleedhaan jiran xabbi godhee gadaa baasu. Tiktookiin fuula tiktookii irratti maxxansuun. Dhiisi biroo kiyya wallahi dhiisi maxxansin.
Sagalee takka meeta sheekaa wayii. Bara boyta waan akkana kanneen akkaatu isin bishaan seenti. Dhaga'i bishaan seenti garisi. Maaluma isin eebii namaa jala akkanatti deemuun qoy maaluma isin. Wanti kun suurii ta'e amanuu hin barbaada. Sagaluma sheekaa takka illee taatu dhagoonfadha beetaan. Ibsa ofii messengerii kiyyana dhufee natti osuma haasa'u sagalee sheekaa jetta maarsiif godhe yaani osoo ustaazni tokko asirratti salphate osoo ustaazni tokko asirratti waa jedhame min yaadalgilaachua. Isin jechuudha dhandhamtanii hin argine jechuudha yaani gaafa namni waa namaan jedhu agam tokko akka nama miidhu agam tokko akka namatti dhagaamu jechuudha. Amma dubbiin tun maal fakkaate beektaa akka sheekotii tanarra sheekotii waan biratti bultii waan biratti jirtii maqaa balleessuu taate waan ta'eef biroo kiyya. Na ashi maal siniif godha re'aayyee okay maal siniif godha. Sheekotii tana aarsi takka keessa achi baasi takka as baasi rabshaan tollu. Ilala lamaanuu hin jiran wanni lamaanuudha amma ani warroota sanneeni wanni jedheen fudhadhu. As gubbaan jiranii warri as gubbaa jiran guutuun isaanii jira warri as gubbaa haasa'u kunneen. Dantootatti abbuu. Kan ammoo gara wannillee gara warra kiristaanallee xiqqeen takka achuma isii bira jirti. Akkaataa isaan itti dhufanii gaaffii isaan itti dhiyeessanillee lamaanuu hin jiranii bara gara tokkoo miti. Artistiin hin jira, sheekiin hin jira, qeesiin hin jira, siin jedhaa jiran. Kana biratti Maammadoo diqqoo indoo muran Maammadoonni biyya Arabaa kana keessa jiru haa jiraatu haga san hin baay'atu. Ka biyyaallee hin jira. Biyyumarrallee. Ameerikaa, Kanadaa, Awurooppaa haga Awustiraaliyaatitti dachee addunyaa jiru tana keessa Chaayinaa qofa keessaa nama nagarre. Eshi jarri maal si godhanne ati yoo maal jedharraa feeta? Waan kanneen hunda nama sitti jabaati. Uummanni kunneen uummata sitti jabaati sin jedhan. Atamma isa kana fixachuu akkamitti danda'a? Gabaabsite jechuun si kadhachuu barbaadu bara maal sin jedhama step by step sin jedha jiraami. Guyyaa kana calliseetuma footoo ta'e takkaati maxxansitee hin beeyne duuba san keessaa gaffidee xabbi godhee as gubbaa kaa'ee jira. Bodommoo kan itti aanu fidaa deema. Dhugama sitti himaa jechuudha. Ani suuraa kiyya wal baasturree jechuudha sittin hima namni bilbila ofii keessatti suuraa qullaayyuu kaa'uu danda'a. Langar kaa'ee dallaa yoo achi keessaa immoo fiddee wal baastee adoog. Itti deebisiif normaal nooyi itti deebisiif akkasitti malee hin galtuufi. Yes, wallahi. Gammachuu qaba. Wayita waan akkanaa isin dubbattu gammachuu qaban. Ishi itti aane amma kan itti aanu laal sagaleedha. Achirraan footoodhaan akkama kami beektaa? Footoodhaan roomaantikii tanneentu dhufa. Si gala. Sagaleen hin dhufti. Footoodhaan roomaantikii. Jechuun bar namni footoodhaan roomaantikii dhufa footoo akkana akka jettu yaani ani bilbila kiyya keessatti suuraa garaagaraa ka'uu hin danda'a bar. Indee maaliif kaate namni jedhee na gaafatu jira? Achirraan sadarkaa viidiyootti deemnaa siin jechaa jiraan hin dhageettu. Hin beektaami waan achi keessa jiru. Si haaraa miti nama laalamma laal bar siif haaraa miti. Uummata kanaaf haaraa. Uummata kanaaf akka abjuuti wanni amma sitti haasa'u kun. Awwaati sitti haasa'u silkii kanarra kana ol deebisee tasafaa maqaa namaa dhaa jedhee silkii firraa achi cufee lafa kaawwee akka tasaa namicha ho'itaa nama fuula giyya duratti akkana fidee jechuudha. Kanaaf asoo haasa'u akka wanni kun harkaan baane barbaadetti icciitii eeggachuu irraati galee. Kanaaf ammaati wanni guddaan itti godhuu dandeenyu tokko yoo jiraate booniyye. Uummata kanaafillee ani irra caalaa kan kee amma fakkeenyaaf kana dura booniyyee footoon isii gadi ba'ee jira viidiyoon isii gadi ba'ee jira jedhanii iyyan akkuma viidiyoo wayiitu hin jiru ka booniyyeen gabbaati jedhan sun viidiyoo hin jedhamu wanni isanii walii ka uummataa kaas keessa jiru kan namoota kan caalu jiraachuu danda'a. Akkana booniyyee wanta akka hin balleessine kana dura amma immoo booniyyeen adannaqaan dhugaa isinitti himaa. Booniyyee maaliif adannaqaan? Ministeera hagana ga'uu kana wayita intalli tun akkana baattee teettu. Sila dubartoonni biraallee isin akkasuma. Mee dubartoota biraatiif gaafeen mee dubartoonni teenna dhugamatti isin bar hunda dandeettudha. Isin dhugamaan hunda dandeettudha. Maaliif yoo waan booniyyeen ibidda hagana ga'u ka booniyyeen baattee deemtu kana baattanii deemaa kan jiraattan taate. Ba'aa hagana. Qabachuu kiyyatu badii ta'e. Maal jetta? Iccitii qabachuu kiyyatu badii ta'e. Man sataran musliim sataran amma namicha kana dura fakkeenyaaf dhageeffadhu maal takka dhageeffadhu namicha kana dura fakkeenyaaf uummanni as gubbaa footoo kee gad darbee minaamin jedhanii maqaan isaa eenyu jedhana maqaan isaa naa barreessaa jalatti maqaan isaa barreessaa in kuftee namicha maqaa kaafnan rifattee waniin mee namicha maqaa naa barreessaa namicha duraan viidiyoo isii wanni viidiyoo xiqqaa san gad darbe
قدي يا قادية برجرنا أكيسين جبدو دا كسموني سي أكيسين وادن ديتو أكيسين أوسا قبدو أكيسين مستر قبدو قلنا نسي هذا النبو كيس هلوغات الاتمامي ربو من نتفوني وان كان يكب سيماليان أسوسين نمكنا تاو بيك ميرا ونين نقول أما نبيتشو كان مي وني سايسيني قدالك كسو أما إيسا قدالك كسو أيام تاتي بونيه كيسا قدالك كسو أنا يومي سيكرت يا أبي jechuun ka qaadii gadaa lakkisuus hin jechaa jira. Ani akka inni gadi na baasita ani gadi isa baasuun wallaalee waa'ee akkatti nama gadhiisanii wallaalee. Jechi kiyya kan biyaansi ila kan isaa bara marka keetirraa miti harka kiyyarraan uummanni kun akka amanuuf. Gadhiisi dura gadaa baasuu. Yinaas yayyame gadhiisi. Wallahi gadhiisi. Buniyya callisi haa gadhiisu. Ibsa maasni fudhee gadhiifame. Bakka haqaadii gadhiisi haayidii bareeda dhaa'u gadhiisi. Ati qaama ofirraa qabdaame gadi jedhite of ilaali. Maal siif godhe kan gadhiifamu? Jecha kiyya maal godhe cin qabtaarra egaa innis hayyama si gaafate hayyamuudhaaf waan nama harka tokko yoo kana gadhiisate isin dhiisaa jee gadhiisee anu dhiisu. Ani dantaa keessa wallaalee. Ani iddoo si wajjin wanni waan baay'ee addatti wanni si mariichisuu barbaadayyuu kanaafuu akkasii asoo ibsaa diqqishoo ol deebitaan naafisii walitti dhiiftee natti tole. Kanaaf haa ta'u garuu maal amma ati akka nama mana siree keessa jirutti itti gadhiisi jee sinirraan gabbu'aa. Dageesse rabbi si haa danda'e. Maal jedhee? Nu iddoo gabbuu ijaa sinirraan